Yaa'iin koree sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu ministeera indaastiriin kan geggeeffame yoo ta'u, sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu irratti rakkoowwan mudatanii fi bu'aawwan argaman irratti marii bal'aan taasifameera. Waltajjii marichaa kan geggeessan walitti qabaan koree sosochii ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu irratti rakkoowwan mudatan qindoominaan furuu kan dandeessisee fi bu'aa guddaan kan itti galmaa'e ta'uu himaniiru. 2014 በይፋ የተጀመረው bara 2014 ifatti kan jalqabe haga ammaatti hojiin hojjetame abdii namatti kan kennuudha. Ta'us fedhii dinagdee guddaa qabnuun yoo ilaallu garuu jalqabbii xiqqoodha. Hundumtuu dirqamaa hojii itti kenname yeroo ba'u hojiin isa tokkotti gufuu akka hin taaneef hundumtuu walta'ee hojjechuu akka qabuuf koreen sosochii kun gahee isaa akka ba'atuuf itti gaafatamummaa qaba. Sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu guddina dinagdee bu'uura godhachuun qindoomina olaanaa fi qulqullinaan hojjetamuu qabas jedhaniiru. Keessumattuu damicha irratti kan mul'atan malaammaltummaa fi hojimaata badaa irratti qabsaa'uun hooggantoonni sadarkaan jiran kutannoo fi murannoon hojjechuu qabu jedhan. እንደ አመራር የበለጠ ችግር ፈች ሆነን akka hooggansaatti caalmaatti warreen rakkoo furan taanee malaammaltummaa fi hojimaata badaa gama hundaan hojii keenyarraa sammuu keenya waliinis olmaa keenya waliinis araaramne qormaata hedduu keessa taanee akkaataa kamiin dinagdee hundaa hammatee uumuu dandeenyaa karaa jedhuun xiiqeffannaan hojjechuu nu gaafata. Sosochii Itoophiyaan haa oomishtuu jedhu giddugala dinagdee keenyaa nuuf ceesisu taasisuun qabannee qormaatni dinagdee amma nu mudate umurii dheeraa akka hin godhanneef hooggantoonni cimanii hojjechuu qabu. Rakkoowwan imaammataa fi hojimaataan wal qabatanii gama kanaan jiran qindoominaan furuun hojii boriif bulu ta'ee kan itti fufu ta'uu akka hin qabnes hubachiisaniiru. Miseensonni koree sosochii gama isaaniin hojiileen sadarkaa federaalaa fi naannootti sosochii Itoophiyaan haa oomishtuun hojjetaman ciminaan itti fufuu akka qaban dubbataniiru. Keessattuu oomisha irratti soona dabaluun sirna bittaa ammayyeessuu fi oomisha qulqullina qabu gabaa biyya keessaa fi alaaf dhiyeessuun xiyyeeffannaa argachuu akka qabu miseensonni korichaa himaniiru. የግብርና ምርትና ምርታማነት oomishni qonnaa keenya dabalaa jira. Qabeenya albuudaa qabnus akka itti fayyadamuu dandeenyuuf hojii bal'aan hojjetamaa jira. Kanaaf qabeenya albuudaa keenya kana galtee itti daballee gabaa addunyaaf yoo dhiyeessine qabeenyi qabnu biyya biraaf akka oolu taasisaa jirra. Kanarraa ka'uun geggeessaanis jiru industiriiwwan oomishaa karaa hubannoo wal fakkaataa qabuun babal'isuuf yoo hin hojjenne iddoo yaadne sana gahuu hin dandeenyu. የግዢ ስርዓቱ ጋር ያሉ ጉዳዮችን sirna bittaan wal qabatee wanta jiru ilaaluun gaafata. Oomishni industiriiwwan sadarkaa giddu galeessaa fi xixiqqaan oomishaman gabaatti yoo ba'an kan nama hawwatan miti. Kanaaf oomishni industiriiwwan kanneenii ba'an irratti karaa bulchiinsaan hordoffiin taasifamaa yoo hin deemne oomishamanii ka'anii carraan lafatti hafuu isaanii bal'aadha. Sosochiin Itoophiyaan haa oomishtuu cancala sona itti dabaluutiin wal qabatee karaa tarsiimoon deeggarameen osoo irratti hojjete yaada jedhuun qaba. Ministeerri indaastirii obbo Malaakuu Allabal sosochiin Itoophiyaan haa oomishtuu oomishaalee gabaa biyya alaatii galan oomisha biyya keessaan bakka buusuu irratti ga'ee olaanaa ba'achaa jiraachuusaa dubbataniiru. Fakkeenyaafis kurmaana jalqabaatti oomishaalee gabaa biyya alaarraa baasii doolaara miiliyoona 300 fi doolaara miiliyoona 50 galaa turan biyya keessatti oomishuun bakka buusuun danda'ameera jedhan. Kana malees hojii dhaabanii kan turan indaastiriiwwan 360f deeggarsi barbaachisaan godhamee fi gara hojiitti deebi'uun isaaniis eeraniiru. Kanaafuu hooggantoonni keessumaa shoora dameen dhuunfaa misoomaa fi investimentii itti fufiinsa qabu babal'isuuf qabu hubachuun deeggarsa barbaachisu akka taasisan hubachiisaniiru. Damee dhuunfaa irratti ilaalchi gaggeessaa fi hawaasaa jijjiiramuu qaba. Gama kanaan wanti jiru waldhahaadha. Kana jechuun maqaa seektaraalee dhuunfaatiin dogoggoroonni uumaman hin jiran jechuu miti. Wantoota akkasiis hojimaataan sirreessaa deemuutu nurra jira.